حمزان سوداچا جرمالي نمسن نبي مستر حمزة Nagay, بكتبين lafaan Oromoo kana beektaa akkaataan zabana kana itti namni إيه yaa'u jiru. سيناني ما أجرا بي خافان رموخنا بر ما دكتور أصلي نانجاتي نوران أدي جتهم تو في إيه بجرنا فكر Ni سيقول beeka asliin mataan isaanii beeka. Namni hundinuu maal sodaata beektaa? Meela dhagaye ati. قامسني أتفرق أبد خن قامس خلارا أدي تي تكاخي شيء فرق أبو خن قروا چانغس إنجان إيغون قب دوغي تكو إنتي جتين فرنجي إنتي Amma dhagaye سيغل kaabuttaa kiyya maaliif siin jaa beektaa? Nuti girisaan kun yoo nuti waa jenne dalagaa nu godhata waan siin jedhuu barbaadu. Ati itti cabsiitii abbaa namuu ni beekaa dhugaa nurraa himaatii tattaa abbaa badiitti murreetii uummata araarsina. إيه garuu laal dubbiin akkanumatti irra dibaa aboo araarama aboo waliin gatina aboo isin akkanaa wal dhiisaa maarree hin ta'u kun daranuu nama walitti uwwisuun gaafa dheengadda osoo hin السلام عليكم dubbatin ورحمة arra الله وبركاته. dubbatanii jaakuun sii galee وعليكم osoo السلام sanii ورحمة الله وبركاته. oofadhu ayyee salaamtaa ka jiru كابوتا سايدي فما حبيبي ها في تدو واجدون ها سيرنا فكاتين تركي دي فما في تدو إني كتابشير ayyee galatoomi carraa naa kennuuf laal dhadhaa hafteen dhuganii jallafeef dhugan malee hafeen dhuganii jala si galee waan takka sababii kanaa waliif fayyisuudhaaf fooloowiidhaa fi laayikiidhaaf walitti araaramaa jedhanii afaan daa'ima godhachuun hin barbaachisu. Dhugaa likkii walitti himnee walitti araarsu si galee na dhageeffadha. Eenyu badii qabaa qoradhaa baasa abbaa fedhe feemasa boobar namni diidiitu hidhaa jira bar feemasa qoqooqee tiktok kana sodaattanii ansilaa beeka دي isuma لا kaayin جرا ما رجع اللي برا زيتي دي تينون ده والله يا جرا برا زيتي نقرا شتي eefe اويل yoo feemasummaa warri kun hundi warra nu booda feemasa ta'e ansilaattiin ittiin dhodhoosa ani egaa abbaan beeku akka mister Hamzaan beeku kanatti sii fi mister Hamzaan ni beektan bakka dubbiin irraa kaate nuu baasa isinuma lamaan kana qabna nuti kunoo namni ustaazonni hundi akka isa jira fixaddeen السلام عليكم ورحمة انا الله. ما Alaikum salaam. asli maala fayyada انا Mee komantii ناصر godha. بيكا Mee qoyaa gis takka yaada beektaa nutiin kun uummata dura tattaa'u jirraa midillee as jiru kun uummata. Mee jara keenya nama badii qabu hunda isaa tartiibaan barreessa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما إسني وحواس سونتان إسني قصدي قبادر كنا واجو. ايه تفضل. أيه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي مجزار برا أنا هاتيسو. إيه قصنيتي أمو قافا نمني كيس أبولي لمن قطع هرر جرا قطع أرسرا قطع خمو هاته بيقا هاته ولا لا قافا نمي تكوتو غنغوري نمني هرر جيتيس na osoon beeku nama dogongoran nama naqasan yoo kan beeku taate abaluu fi abaluutu nama kana dogongoratti naqaa jiraa je'ee hagabbahee dhugaa sun dubbatee dhaamsuu danda'u sadarkaa takka farratti ana nama dhalataan argeeti. Nama kutaa arsii keessaa joollee walitti oofee gocha kana goosisu ka dhugaa itti himee itti muree abaluu fi abaluu isintu joollee waliin fitaa jiraa dhaabbadhu nuti haleessallee arrallee obboleeyyan tokko je'ee dhugaa itti muruu danda'u nama dhalataa arsiiti waan kana beeku jecha. Kanaaf joollee kutaa dhalootaan Harargee taatee waan kana gartee ajandaa kana bantee uumtee hawaasaaf gaggalitee ijoollee hojjetaa jirtu namni beeku jira taanaan dhugaa sanii manii anama kan laalee sooshaal miidiyaa gubbatti dubbisaa jirutti Harargee irraa murti guutuu jechaa jiran. Naannoo gartee ijoollee arusii irraa iluu fi haadha faaxee jechaa jiran. Wanni wal sodaatan takka hin jiru nuti kaleessa walirraa dhalannee wajjin as geenye waan hin baruurratti arkeen dubbadhee beekamas. Yoo namni biraa murtu guuta malillee namni biraa akkasitti kan jiraatu taate Harargee irraahis gakkannanii abalu nurraa dhaabbadhu. Kutaa Arsirraa illee aboo abalu nurraa dhaabbadhu.
obboleetti jiruu dhaabbadhu ja'anii dhugaa itti himanii dhaabsisuu danda'uudha ajandaa kana waan sodaatan hin qabu obboleeyyan kalee hojii nyaachaa ture hojii dhugaa ture haalirree walirraa fuunee arra hojiin keenya kana akkasi dhaabsisuu danda'u Ustaaza kiyya waan takka sii kaasuu asirratti rakkoo takkaa jira hawaasa kana keessa. Anamma dheengadda gaafaan waan kana gabbee Khadiir Martuu wajjin dubbadhee maalii jee kanarra duulaa ture hawaasuma keenya. Harkaan wal qabaa ka adeeroon itti tumame ka sadafii wal tumaa jiran kuni jalqaba murtii guutoo fi sheekaa roobetti wal lole. Abbaa dura tuqen beeku dura murtii guutoo naa isatti bu'u sheekaa naa itti bu'u hin beeku viidiyoo ciccirame arge jalqaba murtii guutoo jala seenee sarchi godhellee dhabe immoo ana ergasi ka muramee deemu arge jalqaba waa'ee lambaa waa'ee miliyeenaa tokko gurra ija kiyyaan ka miidiyaa irratti arge jechuudha isa dhugaa dubbana jechuudha dhugaan dhugaadha jalqaba jechuudha kaan dura arge sheekaa roobetii fi murtii guutoo wal garafan arge achirraa hundi isaa deeggaraa godhatee dhufuun mala warri amma duuban lakkooftan warri akka haadha faaxee muniiraa iluu minaamin jedhan kuni duubara dhufuun malee ani waa'ee murtii guutoo yeroo inni sheekaa roobetii walii deddeebisan argaa ture miidiyaa irratti kanas ta'e san balaan jarri kaasan yoo balaa kana hunda ta'e jara lamaan walitti fidanii araarsu yoo ka biraa jiraate ta'e warra wal loluu kana fidu miskiinni akka nagayaan gabbayeetiin hin galuu barbaadan nuti soo kanaafi yeroolee agadeen baratanii fakkaatu sirreeffama jalqaba lolli akkasitti ka'inatti fakkaata ani miidiyaa irratti akkas arge. Tole asli xiyyalaan mee amzalleen waan kana yeroo hedduu waa'ee gandummaa kana dhugaa namaa haa'uun bareedduudha hamzaan dubbataa ture rabbiin guyyaa dheeressu galatoomi asli atilleen dhaabsisuu ni dandeessa isin warri asirra jiru kunilleen waan kana dhaabsisuu ni dandeessan obboleeyyan keessan jedhe lachuutu ani ajandaa mataa isallee beekuun beekuu baadhe waan ammaan kana beekadhu ijoolleen koomentii godhaa jirtuu fi maxxansaa jiraniin isin sodaattanii bira deddeemnaan ani waan hin dubbisan isinitti himu jira wannin haayiduu miidhamaa jiru obboleeyyan miskiin Ammallee yeroo isaa fi bar walitti ani sodaataa jirra bartee nafi miti. yoo akkas taate asii xiyya yoo akkas taate miskiinni humaata kan beene dalagaa taabbehe jihaala cuutu irraa hayduutti rakkatu taate namni fi boo muqayyafa bareedaa mana bareedaa jiruu bareedduu keessa taa'ee iddoo bareedduu taa'ee miskiinni achitti wal fixaa jiru san laaluu barbaachisaadha. waan takkaan dubbadha. Mee guuta kacarraa kan dhiifama neetworkii bareedduu keessa jiru. Neetworkii bareedduu keessa jiru dhiifama naa kan jarraa. Neetworkii bareedduu keessa jiru kaliifaa kenna kaliifaa. Okay galatooma. Obboleeyyan rabbi haa kan waa dubbisu arraba keenya waan gaarii nama dubbatu rabbi nu haa godhu. Nama gamlachuu ija takka hallaalee dubbatu rabbi nu haa godhu. Dhugaa rabbi dubbachuu fi jalqaba irratti waan kana ogguun dubbadhu gam tokko odoon hin ta'in rabbi yoo mulqiyaamaa uumen argu haqa jiru dubbachuuf. Dubbii waan arraa kalee ka'ee miti aslii keenya warri as jala jirtanillee likkinna dhaggeeffadhaa gurra banaati. Dubbii waan arraa kalee ka'ee miti. Arsii fi harargee wal jaalatanii akka lubbuu wal jaalatan. Wajji jiraatanii wajji jiraachaa turan seenaa tokko waliin qaban. Ummata bareentooti. Ummata abbaa tokkooti. Eessarraa ka'e sooshaal miidiyaa kanarra nuti horiin tiisinu nama waa dubbatuu fi nama hunda xiinxalaa jirra ragaadhaaf waan adda addaa viidiyoo haa ta'u barreeffama haa ta'u kuusaan gaalarii keenya guutamee jira. Maaliif nama xiinxalu jira eenyu akka sabaaf sabboonaa sabaa ta'ee fi eenyu akka deebi'ee gandaggalu adda baafachaa jira. Dubbiin maalirraa haate gaafa dura dubbiin caffeeraa misii fi Abdursaaq Kadir barsiisaa Abdursaaq Kadirii fi namoota hedduu warra minisootaa keessatti dubbii Jawaar Mahammadii fi dubbii Abiyyi mootummaa amma biyya bulchaa jiru kana wajjin wal qabate dubbiin hedduu kaka'aa ture. Namoonni keenya warri biyya faranjii waliin jirru kuni qeequmsa siyaasaatirra waliin gatta'an. Gaafa kana dubbiin deebitee ijoollee warrummaan biyya faranjii waliin jirru kun sagalee isaa kan hin qabu, kan hin ragaalee adda addaa qabu. Deebitee ijoolleen biyya faranjii ijoollee biyya arabaa tanatti ijoollee biyya arabaa tana gurmeessuun eegalamte. Achirra walirra bobbaasan. Maaltuutu akkamiin dura kaate? Lolli Arsii fi Harargee kun yeroo lama ka'e. Tantanaan amma keessa jirru kanaa fi tantanaan duraa takka tan gartee dabartee ijoolleen namni wal taasisu dhabamee ifuma wal ta'an takka turte. Akkamiin kaate? Mucaa karaa deemu xiqqaa tokko kaasanii qabanii ashahadu arsii goosan ijoolleen.
maal irraa kana ka'e jennee dubbachaa turre namoonni hedduun dubbatan. Deebitee ammas dubbii Khadir Martuutii fi dubbii Jawaarii fi dubbii ijoollee teenya uummata si keenya kasi qomu uummata bal'aa kabajamaa si qoomandoo kanaaf yogguu dubbadhu ammas kabajaanii hojii dubbadhu. Akka namni dubbii xiyyeetana jalaa waan takka illee harkaddetti huuba takka illee ofirraa eegaatiin dubbadha. Uummata akkana uummata kabajamaa uummata bal'aa si qoomandoo kana Khadir Martuu arrabaan tuqee deebi'ee Hamza Hajitillee dhimma kana keessa quba qabanii namoonni hedduun dhimma kana keessa quba qabanii dhimma waliin bu'iinsi dhufe. Ammas deebi'anii dhimma yaadataa Junayidiitii fi dhimma baankii raammisii fi dhimma waa hedduuti irratti deebitee ammas turte. Deebitee makiinaa artistii maallee artistii Ibiroo Ibsaatii fi Ustaad Ibsaa maal deebitee kuusaan dilli tokko ka'e. Waan kana namoota biyya faranjii jiranii fi ijoollee teenya ijoollee uumaan beenata biyya arabaa tana qaamota walitti oofaa jiru takka takkaan maqaa isaanii kaasee isinii hima. Takka takkaan maqaa isaanii kaasee isinii hima. Dubbiin gaafa dubbannu ijoollee biyya arabaa tanaas yaamnee akka uummanni kabajamaan arsiitii fi kabajamaan harargee kun walitti deebi'anii akka arra viidiyoo ani harkeessa waliin goone sadafiidhaan mataa wal baqeessitee ijoolleen nama guddaa ijoolleen gachiibsitee akka amaarrii takkaa oromoon godhin anaa haadhati. Godhan ilma namaa kana telegiraama jala seename wallaahi isinii mirga. Akkamitti ilmi oromoodhaa sanu uummanni amantii tokko waliin qabnu uummanni bareentoo uummanni sikkoo mandoo fi uummanni harargee akkatti akkas wal godhan ani arra nam tokkoon kabaju ragaalee na bira jirtus ol baaseetiin facaasa kan gama harargeetii uummata walii oofaa jirus kan gama arsiitii uummata walii oofaa jirus ol baafnee saaxillee hanga mootummaa biyya keessa mootummaa biyya bulchaa jiruun namoota faamilii isaanii yoonii fi tarkaanfii irra fudhachuu dadhabne wallaahi uummata arsii kanaa uummata harargee kana walitti araarsuu dadhabne namoota akkasitti uummata kana walii oofaa jiru tarkaanfii irra fudhachuu hin dadhabne. Tokkoffaa dhimma arra dubbiin itti kaate kana namoonni yaammachuu qabnu yoo dubbii tananiif hin nayyattan tokkoffaa illuu jaalibsaa ijoollee laayiv istiriim gootu kana gama harargeetti irraayis namoota gartee kana waliif fidannee illuu ammaas namoota gartee gama gamaa ijoollee walitti duulchisaa jiran kana dhimmi murtii guutootii fi dhimmi sheekaroof dubbii kaase wallaahi arsi dubbiin asli dubbiin kaasne dhimmi san dhimma biraatu jira waan biraatu jira. Ani kurshoo jalaan agarree dubbiin achirraa OF jedhee feematoota wallola jennaan jedhee bar dubbii sirreessuuf jedhee. Akkasitti waliif fidaati walii yaama ragaalee jirtus nu gaafadha ijoolleen turummanni kun akka waliin finne addaan dhaqqaba sheekni harargeetii fi sheekni warri gaasirraa hayyee iluu takka murti guuto jaalibsaa ijoollee gartee gama harargeetii fi gama arsii jiran kana hunda walii yaamaatii fida ummanni kun taa'ee gattaa'ee rakkoon jirtu maali haja'u gattaa waliin dubbisaa ummata kana wal taasisaa obboleessoo akkatti nuti biyya faranjii jirra bishaan waan gaama dhiqannee yoo barbaanne bishaan qabbanaa waan gaama dhiqanne yoo barbaanne halkan deemne yoo barbaanne guyyaa deemne namni mattaawaqaa nu gaafatu hin jiru yoo barbaanne halkanii bakka akka barbaanne taana garuu ummanni miskiinni ijoolleen haadha keenyarraa abbaa keenyarraa jijjiirrettee biyya arabaa deemtu tuni obboleessoo akka malee wal godhu jiran har'a bakka ani ifitti oromummaa kiyya ifittiin jibbe bakka yaamaa nama hunda akka kiyya kanatti ol bahaa namoota yaamamuu qabu tokko hin sodaatinaa nuti obboleeyyanii har'a hamtuu nu jidduu dhufteef wali waan hin jennu ol bahaa yaama maqaa isaanii walii yaama dastii tanarra sheekotii yaammadhaa manguddoo yaammadhaa dubbii tana fixaa miskiin addaan qaba antanumaan jechuu deema dhiifama. Akka dubbiin tun hin dhufneef gabbaanee akka dubbiin tun hundi as hin geenyeef gabbaanee maqaa keenya itti arrafamnee haga bultiin teenya itti arrafamtee qiyaamaan mataa keenya hundarra garagaltutti itti arrafamaa baane baranuma kanaawu namni hundi osoo gabbee gaafa nuti akkasii iyyinu san nu faana iyyee har'a dubbiin tun asuun geessu ture hara dhaamti gamanaan asliin gabbee asiin an gabbee asiin abu sabraddiin gabbee asiin ziizoon namni hundi gabbee haabbutte namni hundi gabbee bakka jiru yoo akkasii iyyuu godhe ni dhaamti ture ammumarraa jala dhaabbannee wanta dhabamaa goonu. Namni keenya dubbiin deeggarmaami oolti jennaan takkutti dhiibnee ta'uuf nu yaadnaa jedhani sheekota biratti illee daawwaa goone nu waa of oolchani abu sabraddiin fi ustaaz abu muhammad nu waa of oolchani garuu wanni darbeera akka dhufu caala baraa deemu caala namni haloo wal bayataa deema
كلام يتم أستاذ جرى أفعال تقول اوكي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقنا جاي انه ايتن بقى دفتن نمنا اسفيس وندجورتنو ركنو كن ركنا غينيتني دفتني قالتو ما جتشا كلمة مونجي وانغاري جي بيتا وان دبرنا مرتي وان دبرنا موتن نوفوني دبنتم بكرة خاطرة يوم كبوني سنين كبونو تتنبيخا نما خنا ولف فيني رومي تقبلني تيسسني ركزا ثاني سن لتشوت ولف فيني قرا ثاني فيسوق ابنا أكمل قدوة تكباسيت آداك ابنا آدان تجدينا وجديمت يو خنا خديدا تات على باسني واسني ما نمت كل إنسان رسول واني قدر الدمبوي بالكمبوان تنبوده يو بالغواني على بهاني سبنا ما تقتل جندنا ما تقتل نمشيسن اتقافة مالي سبني سن تنقافة تمو نمشيسن اتبانيت دو اتمرجع جودا هدو دبا جورا والنخنا مكان ممتني متي جرا خنا تليفون ساينو خنا جرا ديمني أكبرني شيكوتي يامني من قدو يامني تعريسي سارة جيت يامني والبرا فيني والنخنا تبروك أبناء دران جاني هدو دبا جورا حلي بربادو نوي كسي السلام إن شاء الله عليكم تنو ورحمة مانجا. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ قالتوما أستيكين قالتوما أنا قلت تيفو الرسالة جبتنا اللين هم تكسروا قالتوما كم تفايا كيسني والما نكمي تبيدي ما هيون دبته عالمني دبته شيخني دبته هم دسانو دبته دبينا كوما كليفان جدت دبين بكراكات كاتكبت فيدا كدير مرتو فيدا شيخ روبي فيدا مرتقوتو فيدا إلو فيدا منيرة فيدا هذا فاتي هندو هذا فوتي نبني دبيك أرابي أمتك بجمع أمت ألفاتا نبني سلبسي ميديا كنرت ورا ميديا فيدا مكان ورا لفا نجاك أب نوتي نجاك أب بكجروت أمني لفجر ويانو كبا فيدا شكوت عالي مكامنا بيكاك أمنا هيوك أمنا guyyaanuu qaba guyyaanuu godha warri maqaan yaaman xiqqaa guddaa osoo hin jedhamin osoo hin tuffatamini haa dhufu miidiyaa kana irratti tokko nama haa dhufuti yeroo hundaa wanni ajandaa uumanii ajandaa bira dabartee lubbuu namaa irratti itti qoosaa jiran miskiina daggala keessa deemee jiruu biyyaa baqatee jiruu haadha tiyyaa jiruu abbaa kiyyaa jijjiire jedhee jiruu ufi jijjiiruuf shorxaa baqatee balaa meeqa bidda meeqa keessa bahee qaanjibbuuf bofa jalaa baafatee dhufee bakka silaa gahuu qabutti qabamee cafaqamaa jira. Fidaa warra dheengadda maanguddoo qabee maanguddoo abbaa keenna ta'u qabee tume akaakoo keenna ta'u fidaa ijoollee sanillee takkaan beektan hunda namaa fidaa dhugaa yoo walitti himan bareeda wanni hunduu nama hundaa fidaati nama nu maqaa dhoof nama kaliifaan dha'e hundi namaa haa dhufuuti guyyaan nu haa qabamuuti guyyaan haa godhamu sheekonni haa haamamani qeesiin haa haamamani nuti at least yoo waan biraa dhabne at least amantii waan itti amannu qabna namni amantii fi namni rabbii fi hin sodaatu eenyuyyuu hin sodaatu kanaaf guyyaa nu qaba asli yeroo hundaa waan kana araarsinee caafii bichaa qabannee biraa deemne osoo hin goolabini ulamaa'in haa dhuftu ulamaa'ii qabna hayyuu qabna hayyuun haa dhufuuti hundi xiqqaaf guddaan haa dhufu jedha galatooma haasaan dheeressu. Taaltu carraan kee. Assalamu alaikum galatoomii asli waan nagalchiteef hundi keessanuu dubbattanii ani immoo addatti wanti dubbadhu hunda fidaa jettanii maqaa namoota illee yaamtanii jarri kun duraan waan tokko waliin goone dantaa feemasummaa isaanii dantaa daldala jireenya mataa isaanii dantaa miidiyaa itti dabbaramuu fi lubbuu ijoollee xixiqqoo waan takka hin beekne ijoolleen Saawud Arabiyaa kana jiran parsantii 90 nama waan takka hin beekne geema godhanii akka ashaangulliititti akka isaan wal fixanii fi isaaniiti maal walitti araarsitan fayyaa qaban waliin koflanii ajandaa uummataniiti geema kana ijoollee tanaa kannan kana keessatti namoonni ijoolleen Saawud Arabiyaa tana jiran yoo namni fayyaa qabu as jala jiraatee namni takka hawallolle takka illee nun jiru walaa iluu ettan walaa murtii guutuu ettan namnumti isin maqaa yaamaa jirtan kun hundi isaaniitu nagee waliin qaban daldala sooshaal miidiyaa isaaniitiif nigdii isaaniitiif ijoollee waan takka hin beekne tagartee garaa isaaniitittuu quufanii gaara keessa deemamee ilaalaa ijoollee isaanirra hidhanii biiroo deemaa jirtu san nammoo bifallee qabu hama humnallee qabu silaati wayya geema kannanii fi lubbuu ijoolleetiin taphatan
hanga yoom akkanatti namni isinitti tawataan isaanii fi isaan wanni nan itti gochuu barbaadu ijoollee Suudarabaa san jiru. Gizee hunda wanti takka yoo taate waan wayii gargaarsa yoo ta'e bar ijoolleen biyya Arabaa ijoolleen Suudii arjaadha keesha isaanii ni danda'an. As deebii Harargee fi Jinnii wallole nuti Harargee fi Arsii miti inshaallah Amaara Guraagee Horgobbaa fi ummata beenyummaa isaanii bayna hojii biyya keessa waliin jiraachuun turre dila kana hunda diina yoom walitti tahan murti guutoo fi illuu walii yoo dhufa waltumani harkaan akkana waliin tuqalla quba dammaatiin akkana waliin tuqan garuu immoo Suuraa wajji kaan. yaa suura wajji kaan dhuguma rabbi isaan feemasummaa isaanii dantaa daldala isaanii miidiyaa Seemantiin alirraa walirra yoo argite suuraa suura wajji wajji kaan kaan. hangana bekkatiitisa bal'aa walirraan kaasan wallaahi laziim ijoollee waan takka hin beekne jasbaan hoolayyiin kun ammoo achi keessatti Arsii fi Harargee wallole eenyu Amma haati faadhati murtii guutan osoo walitti dhufte suuraa waliin kaanii wallaahi billaa kun qoose Wallaahi qosaa fakkaata garuu wallaahi amala billaa feematoota dibu. dhiirummaa kan ganda ka wal dura dhaabbatanii walitti hin dubbatanii takka illee hin qaban wallola walitti araarsinaa fi daa'ettanis hangana takka wallola hin qaban maalirra wallolan maalirra wal gaan eenyu bakka isaan Ibu akkasanii yoom osoo ijoollee walitti xixiqqoosan dhufan. ijoollee waan takka hin beekne Suudarabiyaa jiran jaamoota achitti wali qabamte sani eenyutu bakka isaan buufate deemaan ulolaa jaaniin eenyu tan eenyu quuqama dila kana hunda isaan dila kana hunda quuqama beekanii yoo qabsoo ta'e gaara malee isaan hundi sunu eenyu fi eenyu walitti araarsinaa caaltuu teenya. Wallahi. Salaam alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Dhugaadha nama dubbiin nama butti mee takkaan dubbadda dhiifama. Wanni jara kana waliif fidaa jaan amma jenneef maaliif ummanni kun oggee haasawan kunis arseeti jamaarreeti jajee dhiichisa. Kunis Harargeeti jamaarreeti jajee dhiichisa. Waan kanaa ka dhugaa jira. Amma ati fakkeenyaaf sammuun tee guddattee gosummaarraa si guddachuu malchiisa. Namni biroo akka kiyya guddate jettee yaaduun hawaan kana amanee fudhatu. Amma jarri Harargeetiyya yeroo hundaa murti guutoo niin harkaanii Harargeen akkana radiyallaa wanuu jaa meetirkishoo jaa amma hawan san akkana gaaleenca kiyya jee waan san dhugaa fudhatu jira. Kahuunis akkanuma gootota ilmaan leenjisoo diigaa walitti isin diinaa maarree gaafa jee dhugaa jee fudhatu jira jechuun ilmi namaa kun wanni jarri sun haa dhufu jaameef sigale. Maaliif saaxilamuu qaban akka isaan gartee dantaa feemasummaa isaaniis dantaa gartee laayikii isaaniitii wal jala yaa'an yeroo geestirra waliin dhufan barra waliin koflaa taphachaa uummata kanaa wal arrabsaa jetta sigale. Kanan jechuun jira bara. Silaa sammuu waa yaaddu. Jarri kun geestirratti oggii waliin dhufee wal arrabsaa nuti maaliif lafa wal lollaa jee. Walitti araarsinaa osoo hin taane dhiifama. Walitti araarsinaa osoo hin taane jara kana gaa finneetii dhugaa jara kanatti isaan dura ta'anii haa himsiisnaa jaa malee wanti walitti araarsisan hin jiru. Gaa himuu sani baqa walitti araara jarri duraan waliin fayyaa qabu. Waliin dalagan. Araarsaa miti bar maaluma. Mee ati amma murti guutoo fakkeenya osoo akkeessi jiraate yaamtanii anaa gaafii gaafata. Inni biyya keessa jira Harargeen akkana taate misooma viidiyoo Harargeetaniin poostiin godina asirratti ol isinii baaseetiin Harargeen ati dhaadattuun sun uummanni lafarratti kan rakkachuu jira. Mee Harargeen ati mormituuf sun tamii jee gaafata. Harargeen ati nama waliin fixxuuf sun. Kunis akkasumatti gaafachuu ajandaa kana mataa isinii tuqee isinii gabaabsu hani ajandaa murtii guutollee waa warra lafa jiru faarsutti jiru warra miidiyaarra jiru faarseetuma miseenjara waatu dhufa achuma waa warra Harargee kana namni biraa durirraa nyaatu irraa nyaadha jee karaa biraa eegale kanaaf isiniitiin gabaabsa dhugaa walitti himaa deemuun gaariidha bakka tana waa butachaa jira murtii guutoos asuma gabaabsaa bira kutaa namni Harargee faarsuu eegallaan miseenjara waa warra Harargee kanarraa daawuloo waa godhuu barbaadu jira beekana sandeesinaa naa isinirraa gabaabsa. Mee dubbadhu duubaan waggaa meeqa faranji piippil jedhee Harargee faarsaa ture manaan ergina. Meeppa dubbii makaraa dubbii wantitti cinoofina. Amma akkana goona dhageeffadha. Maammee jabanaa kun haa dubbatu. Maammeef carraa. Maammee dubbadha ayyee maammee kee dubbadha. Laali jara keenya walilleen somnu warra biraatillee an barbaaduun dhaggabu. Aslumaa fi caaltuu fi Hamzaa hawaasni bal'aan gargaaree waan kana ifirraa dhorku. Wanni achi qabdan takka illeen hin jiru. Namoota amma waan kanaaf
murtiguutoo gaffide wanni achi fagoo kadir martuu yaamtaniif hin jiru dubbii kadir dhumate Dhumatee barsanna. Dubbiin Kadiir bara dubbiin Kadiir tura dhumattee baraan dhaamsee tumaan bira kute dubbiin Kadiir tura na dhumatte. dhagaa waan dhumate hin kaasina dubbii amma wanni gaffide murtiguutoo maallaqa namaa fuudhee je'eeti baale roobee murtiguutoo maqaa isaa dhehee dubbate baale roobee yoo fedhe abbaan san itti haa himatu yoo fedhe akka jaarsatti itti haa himatu inni silaa dhaqee gaafachuu qaba biyya keessa jiranii isaan lachuutu murtiguutoo gabbehee tiiktook achii as dubbii sanii as guyyaarraa seenu jira wanni kijibdaniif hin jiru ijoollee keessa taa'ee Wal sossobuun gaarii. yoo waanni kuni hundi if kaanfattan asliin faalleen if kaanfatan wanni if kaanfattaniif hin jiru nama hawaasa walit buusu dhuggaa itti himaatii ifirraa dhoorka hawaasni kuni maaliif sodaattan maaliif dheeysaa harargee jalatti murtiguutoo maali wanni dheeysuuf isaa walit qabe amma tuutni kun amma tuuta saati isaa jaare guyyaa sanirraa egalee hanga arratti tiktook irraan gal walit qabatee keessa ta'a isaa gad ijoollee jirtu wanni kaasaniif hin barbaachisu wanni murtiguutoo qabannuuf nama guddaadha dandeetti qaba beekumsa qaba akka oromoo yaaduudha danda'a nama dila qabatanii wanni waan kana wanna godhaniif hin jiru laal qabxii takkaa fi takka namni kun tokkolleen yoo waatee murtiguutootu itti gaafatama Oromoo. abbaan barbaadan deemaa baasa wanni hawaasa uumaan beeyne amma ijoolleen akkas nama gootu san warra karaa dabru kana hunda ijoollee santu karaa dabarsa jara keenya tigree fi amaara oromoo irraa dhoorkiti ijoolleen sun fuudhanii ijoollee sun hunda maqaa balleessan ijoollee gaara jirtu kana hunda Mee andaamsa tokko asiin isinii dabarsa. waan kana No, akkasi amma akkana goona ka akkana goona amma. Ila. Guda kan doktor dhiifama. Afaan itti qaba dubbii dedammanna qabu. Laali maammee jabanaa maal seete? Qaamni nuti asirraa kaafne kun nu wajjin wal dhabdee qabanii yookaan dubbii tana keessatti miidhaa personal waanii dhimma adda addaa waliin qabaannee odoo hin taane gamlachuu rakkoon jirtu sun Arrabsuu dhiibsa moo koomentii isin jalaa cufa filannoo keessan. warri Koomentii isinirraa cufa moo wal arrabsuu dhiibsa warri koomentii. Cufi asli cufi. Arraba bichaa gamlachuu kabajaadhaan namoonni kun dhufanii amma fakkeenyaaf namni maqaa kaase kun akka khaliifitti rakkoo ni qabani na wajjin wallaahi rakkoo takka na wajjin hin qaban maaliif uummata kana yaame isaan walitti araarsuuf odoo hin taane hawaasa kanarraa ni dhaabbattammoo rakkoon teessan tan akkanaatis jirti tan akkanaatis jirti tan akkanaatis jirti hawaasa nagayaa kana wal xiqqaa guddaa kun ijoolleen manguddicha suudii keessa qabanii ijoolleen tumu jirti hashabaabaa xiqqaa ijoolleen qabanii lubbuu baasu jira. Ummata Oromoo kanarraa dhaabuudhaaf malee rakkoon isaan dhuunfaan wajjin hin qaban. Amma asirratti ajandaa biraa hiriit godhuu odoo hin taane namoota nu bira hin jirre kana saayid effektii isaan qabaniin kaasuu odoo hin taane namoota gartee nuti meeshiin goone kana waan isaan amma dura dabarsanii jiran tuttuquun nu barbaachisu yoo isaan nu bira hin jiran. Makuma isaaniitu inni abalus nuufidha. Hajaarsaanii amman gatteenya gama arsiitirraayis gama harargeetirraayis namoota afaan dheeraatanii uummata wal rakkaasan qat goonee harkarraa murree akka isaan uummata irra deebi'anii rakkoo jidduutti nuumne kaafna malee as gubbaa teenyaa naafenne rakkoo illuutii fi rakkoo murtii guutoo yoo kaasne ammas waan daatuun dhalataa waan jiru akka nu qabaachuu barbaadeetti. Kana naa godha. akkana haa goonu laala hala Abaja taraa takka isinii siree laqaa ustaad. Akkana naa godha. Ustaadonni lamaan nu bira jiranii amma yeroo bara dhumaati barri kuni bara namni waa beeku mana galee wallaalan gabbayee wal fixu ta'eeti jira. Amma ila gaazni lafa bu'u malee ajaa'u jette Oromoo yooma. Ijoolleen tun dhugaadha akkuma warri koomentii jalaa jedhu isin jedhan tun waa malee waliin lolle sun nuuf gala. Ani sodaannillee callisaa hin jirru isinii galee. Rabbiin malee akka dhuunfaa kiyyaatti wallahi nama sodaadhu hin qabu. Nama sodaadhu hin qabu. Garuu sababaa kiyyaa miskiinni maa wal miidhaa jedhee callisee. Sababaa kiyyaan akka miskiinni wal miidhu hin barbaadu. Miskiinni tarazaquu bahe. Ka haati isaa beela jirtu, abbaan isaa beela jiru,
jaartii isaa ilmoo isaa beela jirtu akka miidhamu waan hin barbaanneef waan callisee amma kanaafi an dubbiin bakka maan dura jedhe sani nama baay'een qaqqabatinaa dura dursoo sheekaa roobeti murti guutoo wollole lola amma ka'e kana jiran dhugaan kanuma fudhadha waan irratti wollolan jarab beeka nuti hin beeynu kadura wollole murti guutoo fi sheekaa roobeti balaa amma nama guddaatumu sadafi waltumu tanarratti walii haa gallu anka ija kiyyaan arge sani maarree amma akkana goona waan kana garaa nu dadhabe nu keessa jirtanii olomaa'ota haftee ambiyaa'otaati salaataa isinitti hidhanna karaan isintu nu masaka ustaaz abu muhammadii fi abu sabraddiin murti guutoo nu itti barreessine isiniif hinna sheekaa roobee anallee rabbiif jecha na jibbe natti fakkaata sheekaa ani murti guutollee hidhullee hiriyootuma kiyyaanuu isiniif hidhuu danda'a sheekaa roobee nuu fida mana keessan godha sababaa kenna namallee balaan biraa akka ka'uun barbaannu nuti mana hamzalleen godhina mana kiyyalleen godhina mana sheekkaa abillee ittuun toluyyuu mana caaltulleen godhina mana keessan lamaan keessa yookiin mana sheekaa biraa godha yookiin mana keessan lamaan keessa kabeetan godha sheekaa roobee sheekaa isin nuu fida ijoollee biraa ta barbaadan feematoota biraa ilus barbaadan murti guutos barbaadan muniiras barbaadan haadha faaxas barbaadan warran qara'in kanneen anuu isiniif hidhuu danda'a hiriyoota kiyya isiniif hinna jarri mootu guuza ofii yoo akka jedhan duuba waa jiraatan haa qabatanii akkanatti yoo akkam jettan yaada kennadha. yaada bareeda la doktor nuti kaleessa ganamarraa qabne ilaa galgala wanna kana dubbannee isaan kana barbaannee finnee mana ta'u gooneeti walif finnee namuutu beektaa abbaa qaba gandummaa qaba namu wal beeka akka beekan isanii walif finneeti gara walitti fayyesuu feena ammoo sanboodatti nam tokkolleen saba tokkoof bu'eeti saba san wanni godhuu hin danda'u tana booda yoo namni tokko gabbee adaba dhabe nutiin kun oromoon ilmaan tokko nuti ilmaan abbaan tokkooti akka beektaatullee walirraa kana godhayin harreef waldaatti ilkee walirraa yaastu tana booda isaan wal araarsee insha allahu ta'ala wal araaraman waan jiru xumurree biidnillahi ta'ala waan xumurree tana booda yoo namti tokko abbaan fedhate bee yoo gabbee doktor asli arrabse yookiin hamza arrabse namichi san nuti itti baaneeti itti waan itti goona yoo usuu didee adabuutu didee waan isarraa cufnu khalaas malee tana booda usuu hin qabnu hanga dandeenyu wanna kana xumuruu qabna insha allahu ta'ala isin guyyaa godhannee wanni goona. Yoomitti mana eenyuti akka nullee ijoollee nuti yaaddan isiniif nu gaafati sheekaa roobeetti argattan yoom mana eenyutitti. Ani sheekaa roobeetti ni qorsaanii qabittiin bilbila. Nama fedhe yoo ta'e ijoollee warra taawwan irratti ni taa'anuu isiniif nu danda'a itti barreessee mana sheekaa roobeetti itti bilbiluu danda'an. Boru ganama itti bilbilee yaadu. Mana immoo mana aboo sabraddiin immoo mana nama biraa kan mana eenyuti. Mana abbaa fedhan rakkinan qabu. Dhufnee mana kana xumuruu qabna. Dhugaa manuma caaltuu haa godhannu boo. Lakkii mana baad. Haadha siinqee. Yaa bada aayi. Akka goonu madda walaabaa ni beetanii. Madda walaabaa meeyin. Madda walaabaa dhiifama. Halee achi ture dhiifama. Madda walaabaa. Sorry. Halee achitti wallahi waa hedduu dubbannee warra kana. Akka nama Amma manuma jarabe takkaa mana Hamzaa takkaa mana Aslii takkaa mana haadha siinqee tana nu godha manuma sadeen kana keessa. Ani siinii banuu hoo? Anuu kunuu feebas haa ta'u. waan isiniin jiru asitti dubbii ijoollee keessa amma oduma deemnuun qoosnu Abu Sabraddiinii fi Abu Ustaad Abu Muhammad guuza isin nama isinin wajjin guuza oolu isinii fidata gama lachuutirraa sheekota nama isin fakkaatu nama dubbii kana namni fixuu danda'u isinii fidata gama kaan inta mana rakkoon qabdu mana asliittis ta'uu danda'a abbaan manaa manuma bana isinii bana malee kan nama barbaade ol galfatu gabbuusu waan ijoo hatu fixuu danda'u isini dubbii tana nurraa fixa itti ooltaniin bulinaa beellama achi dheereeffatanii qabinaa namni ol fixaa jira dubbii tana fixa. Sabti tana goonoo.
jummatuma kana nuu godhe hambar wanni mana aslii malee namni naafeeruu beeku hin jiru jeeti. ابو زي افيرني ابشر جي استاذ شيخ رياض انا تليفون التيدوا نوتيز بابا Ustaz Salan Dufan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة أنا أكا أبو صبر الدينتي مانا جالتو تيفي مانا دكتور أصلي قيسايو نوتي ركوتو كنقبو نما قياسا ألغلفتو في قبوفتو تيغالي من قدو شيكن هرارك الرئيس نما شيخاتو نما قرتي حواس نتامنو أرسل الرئيس نما شيخاتو نما حواس نتامنو خانا جاتشون أندو بيري وجالتو نو بتخيسا إدونا بغم جيسي فيمسنو في ولو لنجرو warra gartee ajandaa mata duree ta'e kana nurraa dhaabbattamoo nurraa dhaabbattanii gorsa irratti godhanii itti muruudha malee wanni nama walitti araarsamu kajaa'amu hin jiru waan ta'eef yoo mana keessanillee ta'e bareedaadha. Takkaa mana kan kee takkaa mana caaltu lameen kana keessaa yoo ta'e bareedaadha. Yoo ammoo isin irratti lakkii mana kana lameen ittiin kuufanii yoo kajan taate ammoo